dhaamsa toltuu dhihaadhaa beekumsa horattu. Haasawa keessatti kabajaaf naamusaan jecha waleeggachaa maaliin ja'a dhiiroo jecha kiyya sirrii jennee if gaafachaa waan namni haasawu abbatti fardiidhaa qalbiin dhaggeeffachaa waliin haasawnu haasawa mi'aawaa waliif nu bareechaa waliin haasawnu haasawa mi'aawaa waliif nu bareechaa dubbii teenya qofa obsa waliif dhabnee dubbachuuf jarjarree waan namni haasawu osoo hin fixanne dubbii karan murree qalbii wal cabsinee wal miidhaa jiraachuu gariin keenyan garree haalli akkanaa kun addaan nu fageessaa arruma osoo barree haalli akkanaa kun addaan nu fageessaa arruma osoo barree qaamaa fi qalbiidhaan yeroo waliif laannee waan namni nuun jedhu sirri dhaggeeffachuu aadeeffachuu qabna nama nuun haasawu rakkoo nama sanii gallaallee hubannee onnee irraa waan ba'u sirri dhaggeeffannee yoo bu'aa nuun qabnes waan fedhe haa jedhu qalbii isaa eeguuf obsa haa qabaannuuf waan inni haasawu qalbii isaa eeguuf obsa haa qabaannuuf waan inni haasawu hamma inni fixuu teenya yaaduu dhiisnee gurra hanninee fi wal hubannoo teenya sirritti haa cimsinu gargaarsa taaneefi wal hubannoo teenya sirritti haa cimsinu gargaarsa taaneefi. Hayyigaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu baliya khiyya kabajamoo qaqqaalii kun kan dhaggeeffachaa jirtan sagantaa walaloo guyyaa irraa chaanaala YouTube dhaamsa toltuurraa isiniif dabruuti an kan sagantaa tana isiniif dhiyeessaa jirus Hamzaa Leenca Islaamaa jechuun waamamaa khayrii yoo barbaaddan karaa koomentiitiin hoottaan qunnamaa bakka laayikii sanis qubaa abbaa guddoon qabaa godhaa quluc chaanaala khiyyallee subscribe godhaa feetan godhaa mulluc. Hayye galatoomaa ganna coomaa arra xumuranne inshallah boru deebitanii nagee annaa deema. Saganta barbaachistu ilmiilee fi beekumsa walitti fufunaane fideesiini qopheessa barnoota ammayyaa fi qur'aana fi hadiisa hundaa'uun hammaata takka hindi suqeessa.